Mana Bobaboti? Hayyee egaan kabajamtoota daawwattoota keenya nageenya keenya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti sin haa qaqqabu. Qophii maatii waliinii keenya guyyaa har'aatiin immoo Finfinnee irraa gara kiiloomeetira 225 imaluudhaan magaalaa Nageellee Arsiitti argamneeti kan nuti jirru. Egaa qophii maatii keenyaan kan asitti argamnee fi qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaa adda dureedha. Akkasumas immoo dhimma hawaasummaa irratti kan hirmaatan nama rakkate bira kan hin dabarreedha. Isaan seenaa isaanii odeeffachuudhaaf gara kana kan dhufne mana isaanii seenaatti kan jiru. Maatii keessatti nama akkamiidha? Hawaasummaa irratti nama akkamiidha? Qonnaan bulaa adda duree ta'anii gara investimentiitti akkamitti ce'uu danda'an kan jedhu bal'inaan isinan daawwachiisa. Faana tura. Akkam jirtu? Nagaa ta'a nagaa keessani ta'a baga nagaan eegdan ta'a hayyee Noora. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya qophii maatii keenya waliinii guyyaa har'aatiin akkuma duratti waadaa isiniif galle mana Bobaaboo Galgootti argamneeti kan nuti jirru. Egaa isaanis qonnaan bulaadha. Qonnarraatii gara investimentiitti ce'anii hojii gurguddaa nama hojjetaa jiranii. Caalmaatti immoo waa'ee isaaniirraa maatii isaaniirraa ijoollee isaaniirraa hawaasummaa keessatti nama akkamii akka isaan ta'an ni qooddana jechuudha. Isinirraatti kan eegamu hamma xumura sagantaa keenyaatti akka nu faana turtanidha. Isinumarraan eegana obbo Baaboo guddaa galatoomaa irra deebiidhaani. Ana wajjin sirriitti wal barreetti kan nuti jirrume maqaa keessan eessatti dhalatanii guddattan isin nama akkamiiti kan jedhu daawwattoota keenyaaf nuuf ibsaa. Ani maqaan kiyya Baaboo Galgoo jedhama. Bakki itti dhaladhe godina Arsii Lixaa aanaa Arsii Nageellee ganda Alii Wayyoo dhaladhe. Achumaan dhaladhe kan dhaladheen boodallee warri keenya ilma hangafaa ana qabu. Haati kiyya seeraan kunuunsitee na guddifte. Dhallee umurii dheeraa qaba. Ammallee wanti kaa'ima fakkaadhuuf haati kiyya seeraan na kunuunsite. Ilmaan namaati ala gootee na guddifte. Akkanumatti achuma dhaladhee achuma guddadhe. Akkuma ilmaan qotee bulaa kamiitu horii tissaa guddadhe. Horii irraa ka'ee mana barnootaa illee hin seene. Mana barnootaa aga kutaa 5 hordofe. Askuulii kana etigeeminan ka jedhan kana ture. Isarraa booda kutee garuma jajjabaata akka deeme gara qonnaatitti gale. Gara qonnaa kanatti illee oguu deemnu san illee gizee durri warri kenna. Hoo ijoolleen gara katamaatitti deemtu. Ijoolleen keenya badanii duriyyee ta'uuf deemanii kan jedhan sodaa guddaa qabanii. Sodaa kana irraa kaka'e ani qonnumatti deebee qonnaa hin milkaa'e ijoolluma marraa qabe. Warri keenya horii baay'ee qabu. Qotiyoo kana ganama qotiyoo tokko dhamadee guyyaa qotiyoo tokko dhamada. Hin galu yoo hojjedha. Hojii san irraa akkasumatti deemne. Deemaa akkuma turreen sirni darbe kan gusaa sun rakkoo guddaa uummata kanarratti uumaa ture. Sirna sanii wal mormuu jammare. Qonna dhiisanii gara itti deebitanii? Qonna dhiisee gara mormiititti deebi'e. Gara mormaatitti galee. Sirna san mormuu irratti namni tokko nama Geetachoo Mashashaa yaantu ture sirna nugusaa keessatti. Uummata keenya kana akkuma jiruun mana irraa diigee biyya kanarraa buqqisee mana itti gubee biyya kanaa baase. Dargii keessa jechuudha miti? Haile Sillaasee bara nugusaa jechuudha. Bara Haile Sillaasee bara 2000 19 bara 61 62 63. Qabsoo keessatti galle. Qabsoo keessatti kan galleen kana nama kana biyya beeradeetti mana irra jissu. Gradeeri irratti jissu mana irratti gubuu biyyaa baasanii namni doyin awwaalamu gara biyya biraatti akka baqatu uummanni kun godhame. Kana qonna dhiisee qabsoo keessa gale. Qabsoo keessatti kan galeen booda biyya kana gadhiise. Bara 63 biyya kana gadhiise. Dheeraa biyya jedhanitti gale. Asuma naannoo kana dhamoo fagoodha. Asallaa. Karaa Asallaa gadi jirti dheeraa magaalaan jedhan Itayyaa gadi dheeraa kan jedhamtu jira.
isii waggaa tokko akkana ka taa'ee gara Hadaamaatti dhufe akkuma galeeni qonna kiyyattillee hin galee bulchaa ganda tokkollee ganda Alii Wuyyoo ka jedhan kanatti bulchaa na filatanii na shuumanii hogguusa irrattillee bulchiinsa gaarii ture ane garaa laafaa namni akka miidhamne yaalii guddaa godhaa ture akkasumaan hin dhufne achi qajeellee maayii baasii maabara tokkorraa gara maayii baasii maabara 5titti bulchaa akka ta'u garasitti na fidanii achitti illee hojjedhee waan guddaa hojjedhee mana barnootaa ijaarsisuu irratti ummata walitti qabnee ummata jajjabeessuudhaan mana barumsaa ijaaruudhaan ummata kana namni akka waliin dhabne gosaa akka namni waliin foone gosaan wal foowuun kana baay'ee tokko jibba'an ummanni Itoophiyaa ummata Itoophiyaati bakka kanaaf gosaan namni akka waliin deemne kana osoo godhu deebee taree gara aanaatitti bulchaa maabara 62 qotee bulaa itti aanaa liqambarii ta'ee aanaa kanarratti dhufe isallee osoo adda waajjira guddaa tokkotu ijaaramee jira namni ijaaroo utoo namni jedhamtu tokkotu ture liqambariidha ani itti aanaa isaati waan guddaa tokko ijaarre qotee bulaa maabara 62 biiroo ijaarree addaraasha galma jechuudha kana hunda ijaarree bakka bishaan hin jirretti haroo qochisiisaa bakka waajjirri bakkee faayixeenaa keellaan bakka hin jirretti ijaarsisuudhaan akkasumaan ittuma fufnee dhufnee dargii keessa jechuudha dargii eeggaa jirru sanillee akka kiyya an amma ummata walii qabee waan jaaladhuuf isaa fa'aa akka filatamu naan eeyyamne kun madaba ofiin beeku qixumatti ummata ilaala waan jedhaniif dargin amanne dargi nama ofii amanu paartii godha paartii sanii ani miseensan taane gaafa Ihaadig dhufe ammoo jarri paartii tu sun mana hidhaa galee an paartii wannan ta'iniif ammallee deebee maayii baasii sanitti deebee maayii baasii akka gargaaruuf aanaan diigame qotee bulaan diigame achi deebee achi irraa bulchiinsaaf nageenya kadhantu ture. Salaam marragaagaati jarri bulchiinsaaf nageenya salaam marragaagaati isaan liqambarii ta'e hojjetaa ture akkasumaan ce'ee amma deebee fuula gara qonna kiyyaatti deeffadhe. Maal qottu turtanii? Qamadii hin qonnaa, baaqelaa hin qonnaa, wanni nun qosoo qiddaa achi muluma qonna. Waan lafti baasu hunduma qonna. Akkasiin fuula gara qonna kiyyaatti deeffadhe. Hoodeeffadhu adda duree qotee bulaa ta'uudhaan filatame. Yoom filatamtan yeroo kam ture? Barri an filatame bara 2002 filatame. Badhaasa isa duraa bara 2002 badhaasa isa dura an fudhadhe. Hawaasa irratti fudhadhe. Qonnaan bulaan tokko qonnaan bulaa adda dureedha jedhamuudhaaf maaltu irraa eegama? Waan qotu kana seeraan qotu irraa eegama. Qusannoo baratuu qaba. Ijoollee barsiifatuu qaba. Nama qixatti yaaduu qaba. Nama ammoo eega ofii qabaate nam isa laddatti dadhabe yoo xaa'oo dhabe gargaaruu qaba. Ufuladdatti jechuudha. Ufuladda hiriirsanii akka namni irraa baratu. Akka namni irraa baratu yoo midhaan facaafate midhaan facaafata. Gargaaruudhaan uf danda'anii jechuudha. Amma lafti maal barbaachisa qonna akkamitti akka itti qotan beeku duraan dursanii maasii tokko qotanii gizee hagam turuu qaba. Maasiin tokko amma yoo qotame odoo hin midhaan ittiin faca'in yoo xiqqaatee ji'a 3 in duratti qotamuu qaba. Deddeebi'ee adunyaatuu qaba. Roobni bishaan argatuu qaba. Achiin booda maadaabaraa paakeejii guutuu ka jedhantu jira. Lafti hektaara tokko irratti yuuraa kumtaala tokko daappii kumtaala tokko akkasiin gaafa fayyadaman qorsa aramaa seeraanoo fayyadaman qorsa waaqii seeraa yoo fayyadaman paakeejii guutuu jedhama. Paakeejii guutuu kana yoo argatte yoo qara kumtaala 20 hektaara irraa ka argattu kumtaala 30 40 haga 50 argamsiiseeraan naannoo keenya kanatu akka biyyaatitti moodel yookaan adda duree qotee bulaa ka jedhan haga
bulchaan Oromiyaa pirezidentiin haga abbaa duulaa afa maasaa kiyya dhufanii ilaalan akkamitti kan argu akka biyya barsiisuuf maasii dirasii dhufanii isaan nama gaarii qotee bulaa irra deemanii jajjabeessu biyya barsiisu kanatti achumaa ce'ee badhaasa gizee 5 fudhadhee jira. Galatooma isin abbaa daa'ima meeqaati ijoollee meeqa qabdanii yeroo kam gaa'ela dhaabbattanii isa gaa'ela ani erga dhaabbadhe ture jira. Izi wajji bara 63 wal fuune isin durallee haadha manaa qaba. Haadha ijoollee hangafaa kun ilma hangafaati. Barsiisa milkeessoo baaboo jedhane. Jidduun illee jaartii takka qaba. Isaan amma karaa waaqaa deemanii hin jirani. Mucayyoon tun intala isiiti. Andinnat baaboo yani baankii Awaash hojjetti. Taantuu manajeeraatti na fakkaata. Darajaa san waan geette na fakkaata. Kabiraallee ala Ameerikaa deemteerti gidee darbe. Akkallee waajjira bulchiinsa magaalaa irratti kompiitara irratti hojjetti. Ka isiillee kunoo ilmaan dhalatan addiimtichi achaanu sunis jira. Kabiraallee jiru hojii biraatiin qabamnee dhufnee isii bara 63tti fuudhee. Haa ta'u isaan caalmaatti irraanii odeeffannaa akkam isin jirtu? Nagaa jirtu. Qabadhaati maqaa keessan eenyu isinii jedhu walaa barru. Ishiin maqaan kiyya Bunoo Haroo Jaarraa jedhama. Ani dhalattuu Shaashamannee Shaashamannee ganda Korree Roggichaa ka jedhamu achi dhaladha. Hayyee mee obbo Baaboo akkamittiin ibsitu isinii qonnaan bulaadha. Qonnaan bulaan yeroo baay'ee bakkuma tokkotti of daangessee kan inni jiraatu carraatti gara investimentiitti ce'ee hojii guddaan akka hojii guddaatti ilaalamu qonnaan bulaan qonni yeroo baay'ee baratama biyya keenyaatiin garuu immoo of jijjiiranii biyya jijjiiranii hawaasa naannootiif immoo bu'aa buusuun hin danda'ama waan ta'eef isaaniin akkamitti ibsitu cimina isaanii mee qonnaan bulaa akkamii turan? Inni baay'ee hojjeta maasaalee hedduu qaba namarraallee fuudhee namarraallee bitee haa ta'ullee kana facaasisaa baay'ee hojjeta. Hojii gara kuntaala 500 600 galcha gisee tokkoon waggaa keessatti kana hojjetaa ture baay'ee cimaa nini hojii irratti waan gara hojiitii waan gara qonnaatiin achumarraa kan ka'ee adda duree jajjabeessaa qotee bulaa yaaniiti bakka 3 dirree dawaallee dhaqee achitti illee kennaniiraniif gara karaa maqaalee meesaallee dhaqeera bara sani gisee bara darbii bara intinaasiyaa bara mallasii achilee dhaqee achitti illee shillimaatii kennaniifi achi gisee guddaa garamaa ture achi asillee lafa baay'ee qota in qota qonnuma kanaan jajjabaatee baankii irraallee wali fudhatee amma fooqii jalqabee fooqii kanallee xumuraa bakka haga umurii kanatti haga umurii nama guddaa ta'e kanallee inni wama hojiitii fi wama qonnaatii fi biyyallee gargaaraa nama rakkataallee gargaaraa nama rakkatee midhaan illee irraa fudhachuu dhufillee kama jiru kan yoo hin jirellee ta'e bitee kenneef nama namaaf ooludha jechuudha. Nama namaaf oolu guddisee nama cimaa kanaaf nama biyyallee gargaara. Nama akka mootummaatti illee mootummaallee waan isaa rakkoo mootummaa karaa mootummaatiin dhufillee afoo bu'ee afoo seenee gargaaree karaa akka sirreeffamu wanti sirreeffamu qabu akka sirreeffamu qabu qabudha. Haa ta'u mee isin immoo maaliin gargaartu turtanii yeroo namni tokko jabaatu dhiirri tokko yeroo jabaatu dubartiin cimtuun tokko mana keessa waan jirtuufi jedhama yeroo baay'ee jecha akka kanaan jira. Isin immoo maaliin tumsitu turtanii yeroo isaan qonna oolanii dadhabanii dhufanii maaliin gargaartu turtanii? Ayyoonni qonna oolee dadhabee ni gale bisaan seefi ooleseen qaama dhiccisiisee dhiqee fi hurbaatanis barbaachisu kennee fi nyaachisee akka harabaafatu adgaa bootaa isa akka harabaafachuu qabu midhaasee fi achi dheessa waan ga'uunillee hojii bahee duukaa bu'ee waan inni isa barbaachise ergaa fi hojjettootaallee waan inni barbaachisu yoo inni gaafate jedhee waan inni barbaadu mara hin dhiyeessaa fi sirriitti. Mana keessattuu isaanis hin gargaaruu taate? Na gargaara. Maaliin ijoollee kunuunsuudhaan ta'uu danda'a maal maaliin isin kunuunsu? Inni wanti nu gargaaruuni waan nyaannu waan manaaf nu barbaachisu hundumaa nu dhiyeessa nu kenna ijoollee ammoo akkuma dubartiitti haadhuma guddisa abbaa waan isaan barbaachisu uffata isaanii ta'e nyaata isaanii ta'e waan isaan barbaachisu dhiyeessa abbaan haati ammoo waan hojjechuu qabdu hojjetteeti ijoollee kunuunsaa guddifti karaa kanaan jirra. Haa ta'u isinitti nan deebi'a ilmi isaanii hangafaas as jiranii mee abbee keessan akkamittiin ibsitu isin isaan cimin isaanii maalimi? Abbaa biyya hundaati jedhee ibsa abbaa rakkataa abbaa nama hunda gargaaru abbaa araaraa. Nama hundaafuu ka jiru ka biraa ammoo wanti isaan irraa baay'ee dinqisiifadhu. Hin baranne ammalee nama barate caala nama beeku nama yaada irraa gorsa irraa fudhatan akkaataa qonnaatti qofaa miti akkaataa jireenyaa hundaa nama gorsuu danda'u
kana irraa dinqisiifadha. Mee dhalooti maal isaanirraa barataa cimina hojii isaanii ta'uu danda'a qusannaa namni tokko gara investimentiitti ce'uu kan danda'u jireenya isaa jijjiirama agarsiisuu kan danda'u waa gaafa qusatudha. Mee isaan dhalootaan maaliin fakkeenya ta'uu danda'u? Hin beekaa dhaloonni biyya kanaa hundinuu isaan beekaa. Nama haa ilma isaanii ta'e waan hin taane waan hin jirre dubbadhu. Hundinuu isaan beekaa akkami akka hojii isaan hojjan akkami akka isaan kaayatan akkami akka qusatan akkami akka uffatan namni biyya kanaa hundumaa beeka daa'imni illee hin beeka. Isaan irraa ilaala fakkeenya gaarii isaan akka isaanii ta'uu yaa daa'imni illee odoo gaafatanii baatanii gaafatanii waan guddaa isaan irraa barata jedhee. Galatoomaa. Obbo Baaboon jiruuf jireenya hawaasummaa keessatti nama akkamiidha? Gaash Baaboo qotee bulaa of jedhanii ibsuun baay'ee nama dhiba. Bakka mara jiran isaan. Jaarsa biyyaatti, abbaa biyyaatti, namni isaan hin beekne hin jiru. Rakkoonni waaqaa gaditti rakkoon isaan hin furre hin jiru. So akkasitti ilaalla isaan adda duree qotee bulallee nama nagayaati, nama haqaaf falmatu, nama immoo mootummas nama gargaaru jennee yaannan amma mootummaan tarii kallattii nu hubatetti qaamni hubatuu dhabuu danda'a. Nama mootummaa gargaaru bakka rakkoon jiru maratti ga'ee hojii mootummaa qoodatee ga'ee ofii godhatee akka nageenyi biyyi tun nagaan jiraattu. Nama baay'ee nagaa barbaadan Obbo Baaboon maaliif yeroo baay'een dubbatu. Nagaan haga limsuu ijaa kun nu barbaachisaa jedhu. Maaliif nagaa keessa wanni maraa jiraa jedhanii dhaaman. Dhalootaafis hin dhaamanii, jaarsotaafis hin dhaamanii, haqummaa irratti immoo du'aan guddaa wanni isaan irraa jaaladhu maali haqummaa san. Biyyi tun illee jijjiiramuudhaaf haqarra yoo dhaabbatanii jedhan biyya akkuma jedhamu amma biyyi tun guddinarra jirti. Biyya tana misoomsinee gara barbaannutti galma barbaannutti geessuuf haqummaa irra dhaabatuun baay'ee barbaachisaadha. So nama haqummaaf falman waan ta'eef gara hedduun isaan laala garuma kaayee qotee bulaa jechuun illee na dhiba. Waa hedduu fakkaatan jechaadha Obbo Baaboon. Dhaloonni amma nama akka kanaarraa barnoota maalii fudhachuu qaba? Hojii isaaniittis milkaa'oodha, hawaasummaattis milkaa'oodha. Gama maraan nama milkaa'ee akka kanaatirraati namni maal barata? Yaa Gaash Baaboo irraa waa hedduu baratuun hin danda'ama. Gaash Baaboon amma qotee bulaa ta'ee gara investimentiitti ce'ee wanni isaan godhatan gamoo guddaa magaalaa kanatti ijaaranii jiru. Gamoo magaalaan tun qabdu guddaadha. Gamoo lammaffaa Shaashimanneetti ijaaruuf deemaa jiru. Konkolaattota fe'aallee qaban Gaash Baaboon amma kan himamneef baay'ee qabu. Nama jiruu fi mo'atee jiraataa jiru. Isaan irraa maal balata dhaloonni kun yeroo baay'ee jijjiirama biyyattii tanaallee haasofna. Namni biyya tana jijjiiruudhaaf jiruu dhuunfaa ofii jijjiiruu qaba. Fakkeenya amma isaan. Mootummaan tarii nagaa eeguu danda'a, barumsa irratti, fayyaa irratti hojjechuu danda'a, yookaan kallattii agarsiisuu danda'a malee jijjiirama biyyaa keessatti tokkoon namni dhuunfaa jiruu dhuunfaa isaa yoo jijjiire biyyiin jijjiirama. Kanaaf Gaash Baaboon jiruu ofii jijjiiranii mul'isanii abbaa qabeenyaa ta'anii abbaa qabeenyummaa gara investimentii ce'anii waan guddaa waan qabataniif dhaloonni hojjechuun hojiin baay'ee akka barbaachisu biyya kana jijjiiruudhaaf jiraatuudhaafis namni tokko jiruu ofii akka jijjiiratuu qabu nama cichee hojjete waan ta'eef isarraa wanni nu barannu nu amma akka moodeelaatti fudhanna. Umrii isaaniillee amma himuun hin barbaachisu nama jabaadha akkuma dubbatan kana so waa hedduurraa baranna jechaadha akka isaanii ciccinee hojjannee yoo jennee jiruu dhuunfaa kennas hin jijjiirraa biyyis hin jijjiiramti jechaadha. Obbo Baaboo akkamittiin eessatti beektu isin? Ollaa. Ollaaf dugdaan lafaa koo jedhani waan ta'eef sirriitti waa isaanii beektu gaa isin immoo. Wanta mul'atu dursa ollaa tolitti aanaa. Fira fagoorras ollaa dhiyoo wayya jedhamti. Ollaa fira fagootirra ollaa dhiyootu nama dhaqqaba. Ollaa dhiyooti gara waggaa 20 akabaabii waliin turre jirra asitti Nageelle irratti. Ani osuma biyya kanan seenin maqaa isaanii beekaa Adaama irratti. Fira isaanii namni isaanii mandara tokko ta'antu hojjetaa mootummaa ta'ee waajjira qonnaa waliin hojjetaa turre. Achirratti beekaa osan maqaa isaanii akkuma immoo hireen nu fideetiin asitti bara 95 dhufe. Hireen nu fideetumaan ollaa isaanii na bulchee olumatti manuma walitti aanu. Kanaaf isaanii Obbo Baaboo fi ragaa bahuuf yaada kennuuf dursa Obbo Baaboon haquma amma kun dhimmi kun miidiyaa irratti kan kennamu haquma waaqumatu eebbisee ganama uume gaa waa'ee nama hunda qixa uuma kaan gurraacha godha kaan diimaa godha kaan gabaabaa godha kaan dheeraa godha kennaa rabbii ganamuma waa wayii kenneefii jira isaaniif maaliif
tizibtii kiyya kun waan isaan irratti laalaa ture waan isaan gocha isaan godhan irratti ollumma irratti firumma irratti namaa yaadu irratti adda xiqqoo isii namarraa addanatti fakkaatu isaan. Kana jechuun kun seeran tagbaariidhaan himamuu hin danda'ama. Dhaabatallee rabbiin kenneefi duniyaallee rabbiin kenneefi kun immoo kennaa ganamaa waan ta'eef namni irraan fudhatu danda'e. Ilaaluu malee namni isaan irratti dhaqee waan tokko fuudhuu hin danda'amu kennaa ganamaati jechuu barbaadeeti isaaniif. Waa hedduu kenneefi amala hin kenneefi qabeenya hin kenneefi qabeenyi kun immoo ka uummanni muluun itti bulu karakkate. Amma gizee tokko anis ollaa waan ta'eef waliin teenne gizee qonnaa gizee facaasaa namni rakkate facaasu kana ganna jechuudha. Hunduu asitti dhufeet natsaa fudhatan sanyii fudhatanii birraa deebisan. Kun nama tokko lama miti bargaara nama 50 70 ta'utu zirziriidhaan fudhata. Dolkee tokko irraan fuudhan. Na ajaa'ibsiisa. Har'a namni birrii kudhan namaa kennaare yeroo ammaa kana keessatti. Isaan garuu waan muluu sanyii huddiidhaan bitan kana madaabaraa kana akka jiruun gargaaran. Gizee ma argate deebisaa jechuudha. Kanaaf nama addaatii uuman isaanii kun uumaa rabbi ganama faayee uume waan ta'eef homuu wanti isaanirraa hir'ate hin jiru. Gara hojii isaaniitti yoo dhufnu immoo qonna kanas Waaqayyo adduma itti kenna. Maasan isaanii kun har'a faca'oo jedhan har'uma faca'ee dhuma gara hektaara 60 ol 70 ol akkababii kana fakkaate har'uma faca'ee dhuma. Ni haama obbo Baaboo jedhanis har'uma wanti muluun itti duudetti ni har'uma gala. Waa tokko jala itti roobu waa hin ta'u gama gamanaa wanni isaan qunnamuu hin jiru isaan satatti olii galchaa kana kennaa olii waan ta'eef rabbi isaan faayee jechuu barbaadetti. Galatooma. Atoo mee an qonnaan bulaadha jettanii isin immoo akka qonnaan bulaatti damee tokkorra jirtu waan ta'eef isaanis qonnaan bulaa waan ta'aniif maalirraa qooddattu mee ka'umsa hojii isaanii ta'uu danda'a milkaa'ina isaanii. Fakkeenya hojii isaan hojjetan kana laalaat hordofaat anillee akkasuma yaala. Bu'aa isaan irraa hojjetanii argatan irraa anis haaluma isaanii hojjetaat fakkeenyaaf muuxannoo guddaa isaanii irraa fudha. Lafotaan qotaan dhaqee ilaaleet haala yeroo itti facaasanii illee ilaalee hubadheet haala saniin of gargaaraa illee turee jira. Nama akkanaati isaanii nama guddaadha. Akkuma magaalaa kanatti rakkina uumamaa hunda isaatu dafee dhaqqaba. Manneen yoo naannootti illee gubatan gargaarsa godhaniit gargaarsa walitti qabaniit uummata rakkoo irra gahee akka hiikamu fala godhanii baay'ee nama guddaadha san. Galatoomaa isaanitti naa dabarsaadha. Obbo Baaboo akkamiif eessatti kan isin beektan? Maasaan isaanii gariin karaa irra. Karaa irra waan ta'eef maasaan isaaniillee ka isaanii akka ta'e akka federaalaa hin beekamu. Hin beekama addumaan adda bahee mul'ata. Maaliin beekamu? Maasaan isaanii seeraan waan kunuunfamuuf maasaan isaanii addumaan hin beekama. Eenyuunis maasaan kuni ka gaashbaabooti jedhan makiinaa keessatti illee konkolaataa keessatti illee waliin deemnu hin dhageenye. Maasaan kun ka gaashbaabooti mi jedhan. Guddisee illee badhaa oduu hin taane hojiin isaatu garagara. Amma maasaan isaan bakka baay'ee jira. Ka karaa irra jiru sun adda bahee mul'ata uummata karaa makiinaan deemu. Maasaanuu haalli isaa adda waan ta'eef kun ka'eenyu ka gaashbaabooti jedhan. Galatooma alfaadhaa isaan lamaanitti moonaa kennaati namoota isaan keessaati isin Obbo Baaboodhaaf maalii eessatti akkamittiin wal beektu? Isaan naa eessumaa mitillee anaaf abbaa jechuudha. Namicha oduu hin taane uummata hundaafuu abbaa. Dadhabaaf abbaa, kadhabee abbaa, jabaadhaa jedhanii waan isaanii fixee hin danda'u qaaqee jechuudha. Uummanni hundinuu hin beeka. Baay'isanii nama cibaa, nama dadhabaa gargaaru, nama rakkataa gargaaru, nama kabeelee nyaachisu. Wanti isaanii qaaqamee dhumu ingidii waan umurii isaanii nuu haa dheeressu. Mee dhalootni isaanii irraatii maal barataa isaaniini? Dhaloonni baay'een amma yeroo garii bakkee garii dhaqna akka isaanii taana akka
baaboo galgoo taanaa jedhan akka isaanii uduu taane jedhanii hawwan namni baay'een jechuudha. Hinaawaa waan hundaa hojii daldalaa irratti haa ta'u qonna irratti haa ta'u hojii garagaraa haa ta'u yaada garagaraa haa ta'u akka isaanii jiru umurii isaanii waan dheeressu waan baay'ee irratti uummatan gargaaran. Galatooma isinitti deebi'a obbo Baaboo guddaa ulfaadha. Wanti hafe jira yoo ta'an gara xumuraatti fideetti kanan jiru wanti dhaamtan tarii qonnaan bulaan hedduun isin hordofuu danda'a. Wanni dhaamuu danda'u uummanni hojjechuu qaba. Hojii tuffachuu hin qabu namni. Namni gaafa hojii tuffate salphata. Ka hojjate san ammoo bakka hin taaneen yoo oole yoo bakka caatii itti qaamaaniin oole yoo bakka itti machaaniin oole naman ta'u namni kana keessaa bahuu qaba ilmaan nama bakka kana keessaa bahetti bakka qusannoo baratetti ilmoon namaa dhaka'aa miti hin jijjiiramte bakka kalee jiru sanitti dhiitaa ooluu hin qabu namni tankaarfatuu qaba sammuu isaa qaramuu qaba qarshii jechuun qabeenya jechuun sammuu gaafa sammuu yaada hin hojjetaa waan hojjete saniin kaayataa ijoollee ofii yoo barsiifata kan hin barsiisan gabaa dhuftanii warra baadiyyaa waa dhuddanii foon bitattanii asiin nyaattanii asumatti dadhabdanii galin aate foon kiiloo tokko yoo bitattan galtanii maatii keessa wajjin qanii lama nyaattanii kan hagana dirasii gorsaan sarraatanya in qatara nama baay'ee qatara gaafa shuqunaa gaafa facaasaa nama dhibba lama gaafa qataru jira kana hunda barsiisaa ta'ula barsiisaa oola kaan isinii kennu kana kaadha birri tokko keessaa balleessa birri 10 yoo bataan kaadha kaayatan malee horiin hin dhufu namni gaafa hiyyoome womaa hin beeku gaafa waa qabaate onnee qaba beekumsa dhufaaf gaafa waa dhabe womaan qabu tasfaa kuta ufittiin amanu namni gaafa ufitti amane gaafa socho'e gaafa nama jibbuu dhiisa jibbansa keessaa gaafa ba'e kijiba keessaa gaafa ba'e oduu keessaa gaafa ba'e amma baay'innaani kunu zabana kana jabanaa bunaa jedhaniiti karaa irra hundi jabanaa bunaa kana namni isuma irratti wal ga'e oduu odeessaa oola hojjetaanillee kana keessaa baa jedhaanani warri waa fudhatuuf kiisii namaa eeddan dhiisaa warri kiisii namaa eeddan dhiisaa warri sabbata hiissistan dhiisaa cubbuu uguruu isin hin geessu kana hadaraa waaqaa isin kadhadha yaa warra hojjetaa mootummaa ka'ee waa fudhatuun hoomaan hin fudhatu qulqulluun baay'eetu jira qulqulluu sallaalaa akkasiin biyyi kun jiraatuu dandeetti xaariin namoota hojjetaa jiraniifallee xaariin obbo Abiyyi fallee warri isa fakkaatanillee yoo asii waa isaan hojjetan ka asii diigamu ta'e xaarii ta'a yoo biyyi tun guddatte waliin guddattanii kophaa guddatuuf rakkatinaa uf laalaa rabbi gara sammuu keessa yaadaat isinaa deebisuu rabbi isinii kadha jedha kanuma jedha. Haa ta'u galatoomaa guddaa ulfaadhaa isiniin jennaa egaa kabajamtoota daawwattoota keenya qophii maatii waliinii keenya guyyaa irraatiin mana obbo Baaboo Galgootti argamuudhaan isaan nama akkamii akka ta'an maatii isaanii waliin turtiin taasisni egaa akka nagamaatti daawwattan ture isinis qophii keenya irraatii hubannoo guddaa akka argattan akkatti bohaarsan akkatti bashannantan abdiin ni qabna. Faanaa miidiyaa koorporeeshinii immoo kennaa xiqqoo tokko isiniif ergeetii kan inni jiru baay'ee guddatee osoo hin taane akkuma itti dhaabbata keenya yaadattanii fi baay'ee galatooma ulfaadha wajji jirra wal biraan bannu nuu jiraadha galatooma. akkasiin waadhisii guddisee umurii isii lakka dheeratu kanasi amma afaan keenya anarraa jalqaba seeruma udurii deemnee waamanii darajaa guddaa ta'e ammallee kana caalaara guddaa umuriin si haa dheeratu.